Magaalaa Adaamaatti qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Daabeetti qaamoleen nageenyaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Amma oduu bal'inaan oduu isinitti himuun kan sinfaana turtii taasisuu an Sisaay Haayiluuti. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Saqqaatti mariin hawaasaa fi qaamolee nageenyaa hirmaachisee taa'ame. Gabaasa Wandimuu Mootii Fayyisaa Xiiqee akka taanutti qindeesseera. Marii godina Jimmaa Aanaa Limmuu Saqqaatti taa'ame kana irratti hawaasni wantoota sodaa nageenyaa ta'an adda baasuun akkaataa naannoo isaaniitti eeggachuun danda'amu irratti mari'atan. Bulchaan Aanaa Limmuu Saqqaa obbo Abdulqaadir Kamaal hawaasni aanichaa akkaataa naannoo isaanii eeggachuun danda'amu irrattis marii kan taasisan ta'uu himaniiru. Wareegama lubbuutiin birmadummaa Jimmaa kan eege, daangaa Jimmaa kan kabachiise, maqaa Jimmaa kan eege, maqaa Oromoo kan eege Limmuudha. Limmuu qabeenyaan qofa miti kan inni beekamu, bunaan qofa miti kan inni beekamu, gootummaatiin kan inni beekamu. Rakkoo nageenyaa uumamuun malu hambisuuf hawaasni hunduu tumsa barbaachisaa gochuu qaba kan jedhan Komishinara Ittaanaa fi hoogganaa ittisa yakkaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinara Ittaanaa Darajjee Baayisaati. Kanaaf nageenya keessan ammas halkanii guyyaa eeggachuutu isinirraa eegama. Nageenya keessan milishaa keessanii wajjin dargaggeessa keenya ijaartanii uummata karaa hunda galeessa qabu ganda keessatti magaalota xixiqqoo maayibaasa qabdan keessatti ijaartanii ijaarburra taatanii qaama nageenyaa cinaa keessanii riiftanii nageenya keessanii eeggachuu qabdu jechuudha. Jiraattonni dubbisnes qaamota nageenya keenya boreessuuf socho'an qaamoleen nageenyaa tumsuun gahee keenya ni baanaa jedhaniiru. Nageenya keenya bira dhaabbachuu misooma keenyaan jabaannee utubamu dhalataan keenya nurraa iyyummaa fudhachuun gadadummaa fudhachuun irra jiraatu. Dhalataan keenya biyya badhaate fudhachuutu irra jiraata. Nageenya malee wanti tolu hin jiru jechuudha. Yoo hojjetannes hojjennee teenyee nyaachuudhaaf ayyaana tokkollee gaggeeffachuudhaaf nageenyi yoo hin jirre ayyaana sana gammachuudhaan dabarsuun hin danda'amu. Kanaaf nageenya maalirraayyuu qoodamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti jechuudha. Kanaaf nageenya eeggachuudhaaf ammas duubatti hin jennu. Aanaan Limmuu Saqqaa immoo seenaa nageenyaa keessatti aanaa seenaa guddaa qabdudha jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Daabeetti qaamoleen nageenyaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa nageenya naannoo isaanii mirkaneessuun haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Guutuu gabaasichaaf Muhammad Kadir. Qaamoleen nageenyaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Daabee nageenya naannoo isaanii mirkaneessuun gama danda'amu irratti mari'ataniiru. Hojii olaantummaa seeraa caalmatti cimsuuf tarsiimoo tajaajila poolisii hawaasaa erga hojiirra oolee as walitti dhufeenya hawaasaa fi qaamolee nageenyaa daran cimaa dhufeen nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu argamuu dubbatu. Tajaajila poolisii hawaasaa keenyan hojii halkan qorra odoo hin jedhin guyyaa aduu odoo hin jedhin eegumsa dhaabbii sochii akkasumas ijaaf gurra nu ta'anii nu wajjin hojjechaa turan haasaa nageenyaa bira dhaabbannee uummata hirmaachisnee nageenya mirkaneessinaa kan jedhu irraa qophiin kun qophaa'ee jechuudha. Konfireensiin kun qophaa'e. Tajaajilli poolisii hawaasaa hundeeffama isaarraa kaasee hojii babal'aan magaalaa keenyaa fi akkasumas akka kutaa magaalaa keenyatti hojjetamuun isaa hin beekama. Kana keessatti tajaajilli poolisii hawaasaa gahee isaa olaanaa jechuun hin danda'amu. Uummanni keenya sodaa nageenyaa tokko malee akka bahee galu gochuudhaaf gahee isinirra eegamu waan guddaa ta'eef akkuma kanaan dura haabilee guddaadhaan hundi keessanuu hojii keessan akka hojjetan agaraa isinitti dhaama. Ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komishinar Gargaaraa Shawaayyee Dachaasaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokoraa Dinquu hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti hirmaannaan hawaasaa murteessaa waan ta'eef daran cimeetti fufuu akka qabu yaadachiisaniiru. Hawaasni yeroo kamiyyuu nageenya ittisuu keessatti qaama nageenyaa bira dhaabbachuutti gurraaf ija qaama nageenyaa taatanii sa'aa 24 nu bira dhaabbattanii qaama gatii kaffaltan wareegama kaffaltan qarshii keessanii yaada keessanii waa hunda nu bira dhaabbattan
galata guddaa isinii galchuun barbaada. Humni nageenyaa miseensi poolisii dabalatee wanni sirriitti hubachuun nurra jiraatuu fi ammallee ciniinnee wanni hojjechuun nurra jiraatu olaantummaa seeraa mirkaneessine gaafa jennu fixataa miti guutuu miti. Olaantummaa seeraa ammas kan haqa dhabee kan ba'u yaaddoo nageenyatiin sodaa nageenyatiin kan rakkatu baay'eetu jira. Kanaaf olaantummaa seeraa yoo jennu hanni butanii fiiguu kashlabbummaan sodaachisuun dhimmoonni kun hojii mana keenya hundaa ta'anii ammallee ciniinnee hojjechuutu nurra jiraata. Magaalicha keessatti armaan dura yakkoonni garaagaraa raawwatamaa turan qindoomina caasaalee nageenyaatiin xiqqaachaa dhufuu himu. Qaamoleen nageenyaa dubbisne. Daddabarsa meeshaa waraanaa wal qabatee hojii bal'aatu hojjetame. Karaa kanaatiif odeeffannoo gahaa uummata keessaa arganneen sakatta'umsa tasaa taasifneen meeshoota adda addaa shugguxii 14 ol bakka tokkorraa fi rasaasa shugguxii 5,000 ol dhaqamnee jechaadha. Namootas seeratti kan dhiyeessine ta'uu isaati. Akka yakkoonni hin babal'anne tajaajilli poolisii hawaasa keenya halkanii guyyaa duukaa dhaabbachuudhaan akkasumas namootaan waan kana irratti raawwatan eeruu kennuudhaan eeruu kennuu qofa osoo hin taane qabanii gara seeratti dhiyeessuudhaan shoora olaanaa taphatanii jiru jechaadha. Caasaaleen nageenyaa uffata heeraa uffatanii gocha seeran alaa irraa akka of qusatan kan jedhan immoo itti gaafatamtuu kutaa olaanaa tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaandaritti Aantuu Dureettii Fayyooti. Uffata kana uffatanii fakkaatanii caasaa kana keessa seenanii saamuun akka hin danda'amne waan biraatti hojjechuun akka hin danda'amne namni waan akkasii raawwatee hin argama yoo ta'e seeratti dhiyeessinee tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf wanni duubatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Boolee hojii baatii 6 darban keessatti qaamolee adda duree ta'aniif beekamtii kenne fiixumaa da'oo dabalata qaba. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Booleetti marii nageenyaa taa'ame irratti ajajaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee Koomaandar Diinoo Imaam gabaasa raawwii hojii kan baatii 6 darbanii dhiyeessaniiru. Kutaa magaalaa Booleetti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hawaasa hirmaachisuun hojii hojjetameen rakkoon nageenyaa furamuu dubbataniiru. Iddoowwan hawaasni itti baay'atu sakatta'uudhaan akkasumas baajaajii fi konkolaataa sa'a malee socho'an caasaa nageenyaa guutuu qindeessuun xiiqiin hojjechuun bu'aalee gurguddoon argamaniiru. Kana malees namoota yakkootannaa fi saamicha adda addaa raawwachuun nageenya uummataaf yaaddoo ta'aa turan irratti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetameera jedhan. Konkolaataa hatan abbootii qabeenyaatiif murteen booda kennine tokko mootu mana murtii beellamarratti konkolaataa 5 isniin keessa jechuudha. Gaggeessitoota ilaalchisee cuudhiidhaan nama waraana saaman bozoonii hamaa jechuudha namoota 4 irratti waggaa 6 murteessa. Dabarsa meeshaa waraanaa ilaalchisee namoota 14 seeratti dhiyeessinee dhimmi isaa adeemsa beekaa jechuudha. Ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komishinar Gargaaraa Shawaayyee Dachaasaa akka magaalaa Adaamaatti riiformiin gamoondaan hojjetame qaamolee nageenyaas kan ilaallatu ta'uu ibsuun kutaa magaalaa Booleettis hojiin nageenyaa caasaalee nageenyaa fi hirmaannaa uummataan hojjetame kan jajjabeeffamu ta'uu dubbataniiru. Yeroo ammaa kana keessatti hojiin tajaajila poolisii hawaasaa riiform haaromsuu irra deebi'anii ijaaruu namoota yeroo dheeraa nu wajjin tajaajilan kabajaan gaggeessuu dhalataa amma dhufummoo itti makanii eegumsa naannoosaa waardiyyaa naannoosaa tajaajila bilisaa akka kennu kaffaltii tokko malee akka wabii ta'ee naannoo isaatti dhaabbatu ganda isaatti dhaabbatu karaa qulqullina qabuu fi sagantaa karooraan kan hojjechuu keessaniif ulfina guddaa isiniif hanqabu. Dhumarrattis qaamolee nageenyaa hojii nageenyaa keessatti adda duree ta'anii fi namoota hojii nageenyaa tumsaniif beekamtiin kennameera. Qaamoleen beekamtiin kennameefis beekamtiin argatan hojii fuula duraatiif imaanaa dabalataa uummatarraa fuune waan ta'eef kutannoo cimaan akka hojjennu taasisaa jedhaniiru. Badhaasni kun har'aaf badhaafamuu qofa osoo hin taane akkuma jettan fuulduraaf akka hojii bal'aa kana daran akka hojjennu adaraa fi imaanaa nutti kennamedha. Magaalaa Adaamaa magaalaa jaalatamtu magaalaa nageenyaa magaalaa guddatti magaalaa nageenya keessatti mirkanaa'ee godhuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaaf fuuldurattis kaayyeffannee qophoofnee karoorfannee itti deemaa jirra. Godina Qeellam Wallaggaatti jiraattonni aanaa Hawwaa Galaan qaamolee nageenyaa waliin nageenya keenya ni eegganna jedhaniiru. Girmaa Magarsaa.
Kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan argamnu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanittidha. Yeroo ammaa kana immoo nageenya godinichaa mirkaneessuudhaaf hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa akkamittidha kan isaan hojjechaa jiran. Poolisiin, humni eeggataa, humni riphee lolaa, gaachanni sirnaan wal hubachuudhaanii odeeffannoo fudhachuudhaanii diina rukutaa tureetu hanga har'aatti diinni illee marsaa 3 magaalaa kana rukutuudhaaf baankii saamuudhaaf kan ture feshelaayee gara booddeetti deebi'ee jira. Fuula haaraas ta'e shanees ta'e qaama biyya kana miidhuu galuu fi qaama biyya kana barbadeessuu galu nama meeqa qabnee dhiyeessaa jira. Biyya koo eeggachuun qaba jedhee gaachana sirnaatti dabalamee humna poolisii wajjiniin biyya keenya aanaa keenya magaalaa keenya eegumsa gochaan jira. Nageenyi naannoo kanatti argame kun immoo itti fufinsa akka qabaatuuf gara fuulduraattis qaama nageenyaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaas hawaasa wajjin gurmaa'uudhaan nageenya naannoo isaanii eeggachaa akka jiranis dubbataniiru. Yeroo qaama biraan nu dhiitaa, nu garafaa, nu ajjeesaa, nu balleessaa ture namni tokko caakkaatti hin galle. Oromoon biyya bulchinaa caakkaatti hin ammanne. Kun nuuf barumsa nuu ta'eera. Kun nuun bitu, kun nuun gowwoomsu. Dargaggoon ijaaramne gaachanni sirnaa magaalaa kana, poolisiin magaalaa kana, humni milishaa, bulchaa irraa jalqabee hamma qaamotiin nageenya hooggansi sadarkaan jiru. Humni shanee yoomiyyuu nutti cimuu hin danda'u. Akka canqaatti, akka machaaraatti, akka gabaa roobitti gargaarsa guddaa hin qabnu ture. Garuu Waaqayyo nu gargaaree milishaa keenya ta'ee, poolisii keenya ta'ee Makalaakiyaanis humni nu dhufee baay'ee bukkee dhaabannee nuunis yeroo sanaaf diinni baay'ee nutti muummateeyyuu isarraa hamnee har'a dhumnee sagalee keenya ibsachuudhaaf guddaa galatoomaan. Qaamoleen nageenya godinichaa haala kamiin mirkaneessuu danda'an? Qaamoleen nageenyaa keenya milishaa aarsaatti ta'uudhaan hooggansi keenya aarsaatti ta'uudhaan ijjiin guddaan dhufee jechuudha. Kanaaf har'a guddaa as ilaaltanii uummanni keenya deemee gammalu baay'ee tola jechuudha. Kanaaf ijjiin guddaa argame waan ta'eef akkaana kanaatti har'a jiruu baay'ee adda jechuudha kan darbeerraa. Kanaaf Hawaa Galaanii amma nageenya ishee haala gaarii kan jiru uummanni beekee gaarii jiru ogeessa maatii bubbee kan jiru. Nageenyi kun kan inni bu'uu danda'e irra caalaatti hawaasni nu cinaa jiraachuudha. Keessattuu dargaggeessi nu faana jiraachuunsaa aanaan kun adda kan isa godhu jalqaba irratti diinaan diina jedhee kan balaaleffatee aanaa kana jechuudha. Qaamota nageenyaa magaalaa kana keessa jiruuf poolisii hawaasaa magaalaa kana keessa jiraniif milishoota keenyaaf akkuma kana gaachana sirnaa magaalaa kana keessa jiranii wajjin qindaa'uudhaan bultiin cabee bara 2016 kana keessa kaleessa yaaddoon nageenyaa kan ture hafee amma namni hundinuu wal bira dhaabbatee sodaatu osoo hin taane waa'ee nageenyaa daandii irratti bahee dhaabbatee haasa'aa jira. Nageenyi naannoo kanatti argame kun egaa daran itti fufinsa akka qabaatuuf gara fuulduraattis hawaasnis qaamolee nageenyaa deeggaruudhaan hojjechuu qabaadha kan nuti jennu. Girmaa Magarsaatii godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanirra. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti himatamaan haadha manaa isaa ajjeesee awwaalee to'atamuu poolisiin beeksise. Muhammad Kadiir dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti himatamaan haadha manaa isaa ajjeesee awwaalee waggaa 6 booda amanee to'atamuu isaa poolisiin beeksise. Himatamaan Dabbabaa Tasammaa jedhamu jiraataa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan aanaa Andoodee iddoo addaa Dawwaraa Guddooti. Himatamaa Dabbabaa Tasammaa fi haadha manaa isaa kan taate miidhamtuu Zinnaayee Baay'isaa jedhamtu waliin bultii ijaarratanii jiraachuu erga eegalanii oolanii bubbulaniiru. Yeroo waliin jiraachaa turan keessatti mucaa dhiiraa tokko kan argatan yoo ta'u, akkuma nama kamiittuu abbaa manaa fi haadha manaa ta'uun jireenya isaanii gaggeeffachaa turaniiru. Kana malees miidhamtuu Zinnaayee Baay'isaa yeroo lubbuun jirtutti jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha biyya alaa deemtee hojjechaa turte. Erga galtee ji'a 4 turteen boodas gara biyya alaa deebuuf isheen jennaan himatamaan kun halkan keessaa sa'a 11tti hin deemtu jechuun lola itti kaasee meeshaa qara qabuun mataa ishee iddoo garaagaraa rukutuun otoo lubbuun keessaa hin bahin boolla qotamee mooraa isaa keessa jirutti awwaalee miliqe. Zinnaayee Baay'isaa jedhamti haati manaa koo yaa'u sababa biyya alaa nan deema jettee falmii kaasnee hin deemtu jedheeni achumaan akka fadhaan rukutee bakkee kun immoo ijaarsa manaaf kan qophaa'e jechaadha. Boollichi jechaadha. Achumaan as keessatti hin darbe deddeebiseetu rukutee darbee achumaan madaabaraa naannoo kanaas jiraayyuu qubataan itti shaffatamee fi carqii midhaan barbaadeetu itti kaa'ee biyyee deebisee namni nan agarre. Erga awwaalee booda yeroo maatii fi ollaan gaafatan ala deemte jechuun gowwoomsaa akka ture dubbatu. Zinnaayeen biyya alaa deemte nuun jedhee nuti akkamitti otoo nutti hin himimmoo otoo waan tokko nuun jedhimu akkamitti deemte midhaan jennee naasa sanumaan bakka harree mucaalliin kun maalaaf kana jennee dhiisee naasana bakka sanaan booda nan bilbilaa fi ji'a nan bilbilaa rabbii
bilbilee gaafadhaa hin dawwalti naguma fayyaa keessanis hin jetti. Tureen bilbila akkanuma naan jedhe. Otuma jedhu gizeen kun gara deemee sanaanis poolis xaabiyaa dhaqee achitti qaalii kiyya kennee haati manaa kiyyas qaalii kennite sanaan booda bakka nafsi ishii dabarseera bootaas nutti himeera bakka tasgabbaa'inaan jedha. Poolisiinis himatamaa to'atee yeroo qoratu ajjeesee akka awwaalee waan amaneef bakka awwaalee waggaa 6 booda gurraandhala 3 bara 2016 reeffa miidhamtuu baasee maatiidhaaf kenneera. Kabajamtoota hordoftoota keenya galmeen himatamaa kanaas qoratamaa waan jiruuf yeroo murtii argatee kan isin biraan geenyu ta'a. Gochoota akkanaarraa isin haa baraaru jenna. Manni murtii olaanaa godina Booranaa Bahaa himatamaa yakka ajjeechaa haadha manaa isaarratti raawwatee hidhaa cimaadhaan adabe. Gabaasa OBN damee godinichaatiif Fayyisaa Xiiqe. Himatamaan Abdurrahman Hassan jedhamu adabamuu kan danda'eef godina Booranaa Bahaa aanaa madda walaabutti sababa wal dhabdee haadha manaa isaa fi isa gidduutti uumameen miidhamtuu dhuunfaa haadha manaa isaa kan taate Leelaa Muhammad jedhamtu meeshaa qara qabuun rukutee waan ajjeeseef adabame. Dhimmichis gama poolisii fi abbaa alangaan erga qoratamee booda mana murtii olaanaa godina Booranaa Bahaaf ergame. Manni murtii olaanaa godina Booranaa Bahaas himata abbaan alangaa dhiyeesserraa eega qulqulleeffatee booda dhaddachaa tibbana oleen himatama Abdurrahman Hassan hidhaa cimaa waggaa 23 akka adabamu itti murteesseera. Guyyaa harkisaa qabame guyyaa 6 ji'a 5 bara 2016 irraa eegalee kan shallagamu adabbii hidhaa cimaa waggaa 23 yaadabamu jedhamee sagalee guutuudhaan murtaa'ee jira. Qaamoleen dubbisnes adabbiin kenname barsiisaa ta'uu dubbataniiru. Akka mana murtiitti adabbiin kun adabbii barsiisaadha. Uummannis hawaasti bal'aas yakkamtoonni biroo sirraa baratuu jennee kan yaadnu waan ta'eef gamanumaan yakkoonni kun yakkoota dubartoota irratti raawwataman waan ta'eef hawaasti bal'aan yakkoota akkasii ittisuu keessattis ta'e yeroo raawwatamanis qaamolee seeraatiif eeruu kennuu keessatti akka nu cinaa dhaabbatan jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii har'aaf qindeeffannee osoo hin xumuriin dura al tokkorra deebuudhaan ijoo isaanii si yaadachiisa. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti mariin hawaasaa fi qaamolee nageenyaa hirmaachisee taa'ame. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Daabeetti qaamolee nageenyaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa nageenya naannoo isaanii mirkaneessuun haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii har'aaf qindeeffannee kanneen turan waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Oduun booda waltii deebineerraa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma isinii dhiyeessineerraa waa akka barattan abdii qabna. Kanatti aansuun kolleejii poolisii Oromiyaatti manni leenjii Awaash Bishoolaa dandeettii raawwachiisummaa miseensota poolisii cimsuuf leenjii garaagaraa kennaa tureera. Ammas kennaa jira. Kanuma ilaalchisuun tibba kanas kolleejiin poolisii Oromiyaa miseensota poolisii sadarkaa sartifikeetii olaanaa fi to'attoota naamusaa eebbisiisee jira. Kanuma ilaalchisuun Fayyisaa Xiiqii waan qindeeffate qaba. Daawwannee walitti deemina. Turtii gaarii. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa miseensota poolisii hojiirra jiran simatee leenjii loltummaa fi barnootaa kennuun ogummaa adda addaatiin leenjisaa tureera. Ammas leenjisaa jira. Kolleejjiin kun qo'annoo fi qorannoo adda addaa qoratuun ogummaa poolisii ammayyeessuuf adeemsa barnoota haarawaa bocuun hojjechuu irrattis argama. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa dandeettii poolisii cimsuuf yeroo garaagaraa kaalkuleemii haarawaa bocuun poolisiin qaamaa fi sammuun cimanii hawaasa isaanii si'oominaan akka tajaajiluu danda'aniif
saayinsii poolisii sadarkaa sartifikeettii irraa eegalee hanga barnoota digirii lammaffaatti barsiisaa akka jiru dubbatu. Nageenya naannichaa mirkaneessuu fi amansiisaa gochuuf leenjiiwwan garaagaraa kennuun dandeettii hooggansaa fi miseensota isaa guddisuuf yeroo adda addaa leenjiiwwan bu'uuraa irraa kaasee hanga digirii lammaffaatti barsiisuudhaan ga'oomsuun uummanni keenya tajaajila quubsaa si'ataa fi ammayyaa akka argatu humna guutuudhaan karoora misoomaa fi badhaadhina galmaan ga'uuf nageenyi bu'uura waan ta'eef halkaniif guyyaa osoo hin jenne hojjechuu fi miseensota poolisii haqummaan saba isaaniitiif hojjetan horachuun dhimma filannoof dhiyaatu waan hin taaneef hojiileen hojjetamaniin fi leenjiiwwan kennamaniin jijjiiramni boonsan galmaa dhufeera. Leenjii idilee hanga maastarsii kenninu cinaatti ogummaa adda addaatiin leenjii gaggabaabaa kennuudhaan rakkoolee uummata keessatti dhaabbata keenya irratti poolisii irratti ka'u kana sadarkaadhaan furuudhaaf leenjii hedduutu kennamaa ture. Qondaalummaan fakkeenyummaadha. Qondaalummaan hooggansa itti gaafatamummaa guddaadha. Kokkobiin guyyaa har'aa isinii kenname kuni faayaa yookiin mallattoo tikashaa gateettii qofa oduu hin ta'in itti gaafatamummaa fi kabaja guddaa wajjiniin mootummaan naannoo Oromiyaattis ta'ee koomishiniin poolisii Oromiyaa akkasumas kolleejiin poolisii Oromiyaa kan isinii kenne ta'uu yaadachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Miseensonni leenji'aa turanii sadarkaa sartifikeettii olaanaa fi to'attoonni naamusaa eebbifamaniin baga geessan jedhan. Leenjamtoonni har'a eebbitan kun akka bakka ramadamtanitti bakka deebitanitti jiruu keessaniif akka isin gargaaruuf yeroo hunda haala biyyaa haala addunyaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akka biyya keenyattis haa ta'u akka addunyaatitti yakkoonni adda addaa akka babal'atan akka baay'atan taasisaa jira. Galaana Diimaa irratti kan mul'achaa jiru dorgommiin mooraa waraanaa ijaarsi fi toora qabannaan fakkii guddaadha. Kanaaf dhimma teekinooloojii wajjin socho'uudhaaf kaachichoo addunyaan geggeessaa jirtu kan wajjin wal simsiisuudhaaf leenjiin kennuun poolisii saayinsii irratti hundaa'ee uummata isaa tajaajilu uumuun barbaachisaadha. Kanarraan ka'ee leenjiin amma isinii kenname kun tokkoffaa hedduu galeessa kan godhatu dhimma kana. Wareegama lubbuutiin gaaffii uummata Oromoo dhawwaataan deebi'uu eegale duubatti deebisuuf qaamota socho'an dura dhaabbachuun poolisiin Oromiyaa hojiilee boonsaa hojjechaa tureera ammas hojjetaa jira jedhan. Jaalleewwan dhiiga isaaniitiin lubbuu isaaniitiin mirga saba isaanii daangaa biyya isaanii eegan jiru kana isin immoo hooggantoota kanaa olitti fakkeenya ta'uun kanaa olitti cinaa isaanii dhaabbachuun kanaa olitti raayyaa kana deebitanii ijaaruun sadarkaa naamusa nurraa barbaachisuu fi kabaja nurraa barbaachisutti dhaabbaticha kana eeguun dhiiga ijoolleewwan keenyaa bakkatti deebisuu ta'a. Kanaaf ijoolleewwan irraa as keessa jirtanis kunis seenaawwan boqonnaa qabsoo darban kana keessatti warra ga'ee guddaa qabdan waan ta'eef kanaa olitti abdii dhaabbata kanaa abdii uummata kanaa abdii biyya kanaa taatanii akka itti fuftan ofiifis of beektanii kaayyoo dhaabbattaniif akka beektanii ergamni har'a isin irra dhaqqabdan kuni dachaadhaan imaanaa guddaan isinitti kennamuusaa hubachuu barbaachisa. Dirqamni komishinii keenyaa yakka ittisuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Eebbifamtoonni har'a gulantaadhaan leenjii gahaa ta'e fudhattanii tan jiruu keessaniif bifa gahaa ta'een
bifa qubsaa ta'e isin hojjechiisuu danda'u leenjii fudhattanii eebbifamtan kun dhimmoota kana beekuun baay'ee barbaachisaa ta'ee dheetayyaadha. Gulantaan har'a fudhattan kun mallattoo saba kanaati. Uffannii fi mallayyoon uffanni kun waadaa saba kanaati, biyya kanaati. Kanaaf itti gaafatama guddaan gulantaa kana wajjiniin kan isinitti kenname ta'uusaa baruu qabdu. Leenjiin kunis itti fufinsaan kan kennamu ta'uusaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gara fuulduraatti humna miseensota poolisii cimsuuf ammallee kutannoon hojjechaa akka jiru himu. Ergamni isinirraa eegamu baay'ee hunda caalaa akka ta'u sirriitti hubatamuu qaba. Sababni isaas seenaa Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti qondaaltota hammana baay'atu yeroo tokko eebbisiisuudhaaf isa duraati. Tokko taatanii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti itti gaafatamummaa guddaatu isinirraa eegama. Namni jireenya isaa keessatti jireenya boqonnaa tokkorraa gara tokkotti gaafa ce'u kan inni ce'uu qabu akkuma barbaade oduu hin ta'in beekumsa itti gaafatamummaa fi kabajni kun walgituun wal cinaa ta'uu waan qabuufi kolleejiin poolisii Oromiyaattis ta'ee komishiniin poolisii Oromiyaa gara leenjii kana galtanii leenjii kana akka fudhattan gaafa murteessu inni tokkoffaan isin ijaaruudha. Lammaffaan dhaabbata dhaabbattanii fi uummata keessan maalummaa isaa beektanii itti gaafatamummaa keessan bartanii gahee keessan akka baataniif isin qopheessuudha. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa miseensota godinaalee Oromiyaa irraa walitti fiduun humna dandeettii raawwachiisummaa miseensota poolisii ga'oomsuun poolisiin qaamaa fi sammuun cimee teekinooloojii yeroon gaafa tudhatee hawaasa akka tajaajiluuf leenjiin ga'aan kennamaa akka ture akeekaniiru. Miseensonni kun yeroo gara iddoo hojii isaaniitti deebi'an duudhaalee haadhaa fi dambii poolisii barsiisuu, hubachiisuu, dagaagsuu fi rakkoolee namootaa yeroo ammaa kana mul'atan xiqqeessuu fi bu'uura irraa sirreessuuf shoora guddaa ni ba'u jedhamee eegama. Akkaataa baratan kanaan hojumaata achi jiru sana gara saayinsawaatti jijjiiranii hoggansa isa ta'u kenniinsa tajaajilaa komiiwwan uummata biraa ka'an kana akkaataa itti furuu danda'an qaama achi jiru sana wajjin qindoomina guddaadhaan waliigaltee guddaadhaan hojjechuudhaan akkaataa barataniin uummata keenya tajaajila qulqulluu tajaajila si'ataa kennuudhaan leenjiiwwan isaan asitti argataa turan ga'umsi isaanii asitti argatan beekumsi isaanii asitti argatan kanaaf kan isaan ga'umsu ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Namni kamiyyuu mana leenjii gaafa galu ga'umsa qaburraa beekumsa isaa sanatti dabalatee wanta ba'uudhaa fi namni kamiyyuu gaafa mana leenjii galu ogummaa qabu yookaan immoo ga'umsa qaburra dabalataan as bahillee akka biyya isaa tajaajilus akka ofii isaatii fi haqqummaadhaan deemuuf illee warra fanillee mana leenjii galanii akkaataa ga'aa ta'een akka leenjii fudhatanii uummata jaraa tajaajilanuu dabarsuun barbaada. Miseensonni poolisii leenjii sartifikeettii olaanaa fi to'attoonni naamusaa hojiirraa argatan kunneenis wayita gara hawaasa isaaniitti deebi'an leenjii argatan kanaan hawaasa isaanii tajaajiluuf qophaa'oo ta'uu isaanis dubbataniiru. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Hubannoon ani mana leenjii kana keessa argadhe kan duraanii caalaa irra kan leenjii turmaata baatii jaafas keessa ture irratti bal'inaan leenjii gadi fageenyaan hubannoo fi lubbuu namaa baraaruu danda'u kan gonfadhe ta'uu kan kotti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Hojjetaa gaarii hawaasa isaa muufachiifne hawaasa isaan komachiifne dheebuu tajaajila hawaasni kun qabu deebisuu danda'uu fi hojii hawaasa isaa haala yeroo beekee hojjechuu danda'u. horachuudhaaf bifuma komishinichi qabateen hawaasa keenya tajaajiluudhaaf qophoofne kan irra nama kamuu osoo waliin caalchine ija tokkoon guddaa xiqqaa kun saba kana kun saba biraati kun amantaa kana kun amantaa biraati osoo hin jedhin guutumaan ijuma tokkoon ilaallee tajaajiluudhaaf qophiidha jedha. Dhaabbata keenya kana kaleessa eessa ture arra maalirra jira bor fuunee deemuudhaaf kutannoodhaaf ejjennoodhaan kan kooti nan hojjedha uummata kootiif uummata sabbata isaarraa kennuu kaffalu kanaaf akkamittiin hojjechuu qabna tokko ija qixxeedhaan akkamittiin laaluu qaba lama harka qulqulluudhaan akkamittiin hojjechuu qabna jennee yoo hojjenne
iddoo namni kamillee ga'uu danda'u kan ga'uu dandeenyu jedha. Miseensa kanarra wanti eegamu inni guddaan leenjii fudhatame kana qabatamaan gara hojiitti jijjiiruudhaan aantummaadhaan uummata ofii tajaajiluun barbaachisummaa guddaa waan qabuuf namni kamtuu leenjii kana erga fudhatee gara iddoo hojii isaatti kan yeroo bobba'u waadaa har'a galee kana gara qabatamatti jijjiiree hawaasa isaa bal'inaan akka tajaajiluun abdiin irraa qaba. Sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiraniif ija qixxeedhaan laaluudhaaf haqaan haa hojjennu harka keenya qulqulluuf sammuu qulqulluudhaan jijjiirama guddaa biyya keenyaaf Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf finnan jedha. Poolisiin ogummaa isaa yookaan hojii isaa keessatti egaa naamusadha. Inni guddaan naamusa. Naamusan qabu taanaan dandeettii hagamuu, beekumsa hagamuu, hubannoo hagamuu qabaatu bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf koomishiniin keenyas kolleejjiin keenyas egaa dhimmi naamusaa kun dhimma ijoodha, dhimma olaanaadha. Loltuun tokko kan inni ittiin madaalamu, kan inni ittiin hoogganamuu qabus naamusa loltummaa, naamusa ogummaa, naamusa ga'umsa olaanaa qabuun hoogganamuu to'atamuu waan qabuufi akkaataa sirni kaarikulamii keenya ajajuun sa'aatiin tokko osoo hin dabalamne, sa'aatiin tokkos osoo irraa hin hir'ifamne leenjii isaanii haala gaarii fi bifa ho'aa ta'een kan fudhataa turanidha. Muuxannoo qabdanii fi leenjii argattan kanaan hawaasa miira itti gaafatamummaa fi naamusa poolisii eegeen hawaasa tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru. kanatti aansuun immoo sodaa nageenyaa hawaasni qabu hambisuuf nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf qaamoleen nageenyaa fi hawaasni qindoominaan hojjechaa jiru. Kana malees gareewwan kanneen akka paatroolii daawwii, gaachana sirnaa milishaa fi tajaajilli poolisii hawaasa keessa oolanii waan bulaniif nageenya irratti hirmaachuun hojii gaarii hojjechaa jiru. Kanuma ilaalchisuun riippoortarri keenya Lissaanuu Mireessaa godina Arsii Lixaatti imaluun marii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'ame irratti waan qindeeffate qaba. Daawwannee walitti deemina. Ammas turtiin keessan sagantaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'u. Tarsiimoon tajaajila poolisii hawaasaa erga hundaa'e as fayyadamummaan hawaasaa sadarkaan jiru dabalaa dhufeera. Kanaanis hawaasni poolisiin kiyyaa nageenya koonaaf kabachiisaa jechuun poolisii waliin qindaa'uun nageenya isaa eeggachuu irratti argama. Godina Arsii Lixaatti gareen gorsitoota walabaa fi sakattii paatroolii daawwii aanaalee jahaa fi magaala tokkorraa walitti dhufuun bakka qondaaltonni poolisii fi mootummaa argamanitti bulchiinsa magaalaa Nagellee Arsiitti haala nageenya isaanii irratti mari'ataniiru. Marii kanarrattis dhaadannoo nageenyi keenya ajandaa keenya isa duraati jechuun sirnoota garaagaraan kabajaniiru. Sagantaa marii qophaa'e kanarrattis gabaasni baatii jaha dhiyaachuun irratti mari'atameera. Keessattuu hawaasa yakka jibbee balaaleffatu uumuun hirmaannaa hawaasaa hojii nageenyaa keessatti abbummaan dabalaa deemuun murteessaadhas jedhame. Godinni keenya keessumattuu nageenya isaa eegsisuudhaaf waan baay'ee kaffaleera. Uummata irraa ka'ee, hooggansa siyaasaa irraa ka'ee, qaama nageenyaa irraa ka'ee jechuudha. Kanuma daraan cimsuudhaaf marii nageenyaa fi akkasumas nageenyi yoo jiraate hundumni akka jiraatu nageenya jechuun salphaa miti. Kanuma itti fufsiisuudhaaf nageenyi koo ankooti jettanii aanaa jahaa fi magaala kanarraa asitti argamuu keessaniif baay'ee sin galateeffanna. Nageenya amansiisaa akka godinichaatti jiru kana fiduu keessatti gaheen gorsitoota walabaa fi sakattii paatroolii daawwii iddoo olaanaa qaba. Ganda gallutti, magaala gallutti bilookiin ijaaramnee qe'ee keenya eeggachuun eewutti kireesse mana inni itti kireesse sun gandisaa, aanaansaa, godinnisaa hojii dhabaadha moo hojii qaba moo hojjetaa mootummaati moo maaliin eessaa bahee dhufe kana poolisiin keessa deemee hordofee hin danda'u jechuudha. Hawaasa kana hunda bakkee baasu. Kanaaf har'a addunyaa irratti yeroo nuyi gama misoomaatiin badhaafamu isin tofeege bilookiidhaan isin tofeege paatroolii daawwii walabaa jettanii isin tofeege dargaggeessi keenya abbaa nageenyaa ta'e kanaaf isa kana jabeeffachuu danda'u qabna.
hirmaattonni marichaa tokko tokko yaada kennaniin maadhee diinaa darbanii aanaa tokko tokko keessatti socho'uuf yaalan caasaa nageenyaa cina dhaabbachuun kan fashaleessan ta'uu dubbatu. Nu uummanni keenya uummanni Oromoo ilmaan abbaa tokkochaati. Uummata safuu beeku, uummata laguu beeku. Akkuma kaa'oo kaleessa dhaleetaatitti haati siinqee nageenya labsiti, abbaan gadaa nageenya labsaa. Kana cinaa maadhaabanna ka jennuun gorsaa walabaa naannoo isaatitti uummata ofii gorsee dogongoree akka deebu ka jedhu labsiidhaan kaayamee gorsaa walabaa ganda keenya irratti gahee guddaa ganda ofii eeggataan milishaa waliin taanee qaama nageenyaa waliin taanee gooxiif garee keenyatti qe'ee teenya eeggatarra waan ta'eef hundi keenya kanarratti hirmaannee nagaa keenya hirmaannee nageenyi hunda bu'uura waan ta'eef hundi keenya tokko taanee mootummaa wal cinaa dhaabannee akkuma mootummaan sekettara nageenyaa gad diriirsee haga gorsaa walabaatiin tokko taanee waliin qe'ee eegganna jedhe san hundi keenya qe'ee keenya eeggannee ka dogongoree hidhuu uduun taane yootaan tumuu uduun taane gara biraatti baasuu uduun taane as deebanii hubatanii akka qe'ee ofiitti galan. Qe'ee keenya haa eenyu warri amantaalee karaa amantaatiin gorsinee isaa gorsinu finna keenya hammeenna irraa gorsinee haa deebifnu karaa badaa finnu madhallee haa deebifnu deemnee karaa nagaatiin akka karaa nagaatiin bulu goosisu nagaan karaa badaa waan argina dhooggu waan dhageenya karaa toltuutti deebisu. Jijjiirama amma argame kana gufachiisuuf qaamolee socho'an of keessa saaxiluun gahee isaanii kan bahan ta'us dubbataniiru. Akka biyyaattis akka addunyaattis badhaafamaa addunyaattis misoomaan nageenyaan fakkeenyummaa guddaa Oromoof Oromiyaattis fakkeenyummaa kana adaraa abbootaan keenya abbootiin gadaa keenyaaf abbootiin amantaa keenya ulmooti keenya kun nutti dhaaman awwal siiqqee keenya kun nuuf galchan kana dargaggeessi keenya kana jabeeffatee aadaaf safuu kana keessatti dabaalamnee nageenya naannoo keenyaa ijaaf gurra taanee eeggachuu qabna jechuudha. Nageenya waaraafim aarsaa guddaan dhufe kana hawaasni akkuma kanaan duraa poolisii cina hiriiruun nageenya isaa eeggachuu qabas jedhan. Dhimma nageenyaa qaamonni nageenyaa qofaa nageenya keenya eegsisuu fi gahee qabaachuu danda'an garuu fiixaa bahiisa isaatiif ummatichi ammoo nageenya isaa waaressuu danda'e nageenya waardiyyaa ta'uu danda'e nageenya isaa aatii fi ijoolleen halkanii guyyaa aduu keessa rooba keessa bulan kun anaa fi ani jara deeggarutu narra jiraata ka jedhu kana ummaticha tuyyuu nageenya isaa kana nama muraasaan qofa odoo ta'e qaama nageenyaa muraasaan qaama siyaasaa muraasa odoo ta'e ummatichatu eeggata. Kanarraa kaasee akka godina keenyaatti fakkeenyummaa guddaa qabna. Duudhaa qabnaa, safuu qabnaa akka saba Oromootti ijoolleen safuu fi duudhaa uummata Oromoo cabsitee nageenya booressuudhaaf yaalii gootu kamiyyuu hin hayyamnu jechuudhaan namoota qalbii isaaniitti deebi'uu danda'an akka qalbii isaaniitti deeban namoota ammoo qalbii isaatti deebi'uu hin dandeenye ammoo tarkaanfii hadhaa fudhachuudhaan qe'een godina kanaa akka naga ta'uu danda'u ta'ee jira jechuudha. Qe'ee gootaa yeroo inni lafaa kaanee haasaa bareechuuf miidhagfachuuf otoo hin taane qe'een kun dhuguma qe'ee gootaa qe'ee safuu qe'ee diinaaf fira isaa adda baasee beeku duwwaa mootuu hin taane adda baasee irratti qabsaa'u irra darbee dhalasaaf qabeenyasaa itti aarsaa itti kaffaluudhaaf isin Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf fakkeenya guddaa warra taatanidha. Abbootiin akka keessa jirtan, hayyooliin akka keessa jirtan, abbootiin amantaa, ulumooti isin warra seenaan bara baraatti seenaan uummata Oromoo galmee uummata Oromoo irratti isin hin daganne waan ta'eef irra deebi'an mallee guddaa isin galateeffachuun barbaadaa. Yeroo garaagaraa maanneen diinaa godinicha seenuuf yaalii garaagaraa taasisus qindoomina hawaasaa fi caasaalee nageenyaatiin yaalii fi akeekni diinaa fashalaa'uu danda'eera. Shaniin akka waliigalaatti godina kana cabsuuf uummata godina kanaa jilbeeffachuuf gocha inni isheen hin dagalaganne hin jiru jechuudha. Godina kana keessatti diinni kun ammoonaatti aanaa keenyas haa ta'u aanaa gadiitti wanni qabatee taa'us miti taa'usis hin danda'u jechuudha. Kanaaf loojistikiif seelii ta'anii diinaan addaan baasnee ilaallu namni nyaachise namni karaa agarsiise namni eeroo adda addaa kennee fi caakkasa taa'ee waraanu caalaa
warra kana tuuba jennee tarkaanfiin adda addaa fudhatameera. Uummanni yoo nuyi cinaasaa dhaabbanne uummata yoo gargaarre uummataan yoo tajaajille diin akka inni balaaleffatu gochuun hin danda'ama jechuudha. Hojii nageenyaa akka godinichaatti hojjetamaa jiru fakkeenyummaa gaarii waan ta'eef cimee itti fufuun dhaamsa qophii keenyaati. Amma immoo kanatti aansuun qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya torbee darbee kutaa tokko isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qabannee isiniif dhiyaannee irraa qophicha daawwannee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keessummaa keenyaan torban darbee Komishinar Gargaaraa Naasir Muhammad isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaati kan isiniif dhiyeessinu. Hanga xumura qophii keenya nu daawwachaa nu faana turaa isiniin jenna. Fuula duratti yakka karaa ogummaa fi teekinooloojii raawwatamuu danda'u kana qolachuuf keessumattuu ogummaa poolisii ammayyeessuu irratti namoota saamaan farreen nageenyaa seeratti dhiyeessuu irratti kana malees immoo yakka malaamaltummaa garaagaraa raawwatamu hambisuuf dandeettii raawwachiisuu hambisuusaa cimsuuf maaltu hojjetamuu qaba? Nuti akka godina Harargee baattuu hojjennu waa lama hojjenna. Tokkoffaa hojii dabre akkamitti hojjettan kan jiru kana laalla. Tokkoffaa hojii hojjettan leenjii kennina jechuudha. Amma fakkeenyaaf teekinooloojiin kuttee akka durii miti asuma teessee moobaayiluma harkaa qabduun ergaa dabarsina. Moobaayiluma kanaan konferansii geggeessina. Viidiyoo konferansii adda addaa jira. Lammaffaa immoo hojii hojjetan irraa akka baratan waan laallu ilaalli qoranne jechuudha. Qorannee sirreessina. San booda immoo akkamitti uummata kana tajaajiluu dandeenya, akkamitti yakka kana baasuu dandeenya, leenjii gaggabaabaa kennina akka godina keenyaatti. Leenjii akkasumas hojii teeknikii kanarratti bal'inaan leenjii kennina. Eega leenjii kennina booda hojiitti galchina. Amma waa hundinuu teeknikiidha. Ragaan dirree raafee jira. Akkuma gabaasa namni soofti kooppii fudhatee harka duwwaa deemu kana qorannaan keenyaas teeknikii ta'a. Teeknikii san cimsuun barbaachisaadha. Bu'aan argamus ragaan teeknikii kun akka ragaa namaatti illee qaba. Waan teeknikii maramare waan ta'eef bu'aa gaarii ta'uu danda'a. Murtii keenya irrattis gahee olaanaa qaba waan jiru san laallee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo akka godina Harargee Bahaatti daldala seeraan alaa ittisuuf sodaa nageenya tiraafikaa milkeessuuf maaltu hojjetamee bu'aan argame hoo maal fakkaata? Uummanni qaama nageenyaa kanaaf ijaa fi gurra. Uummanni ijaa fi gurra jechuun dandeenya. Uummatuma kanaa waa nuu hima. Uummatuma kanaa odeeffannoo nuu kenna. Kanaaf halkanii guyyaa uummata kana akka uummanni sodaata akka keessan galle, akka uummanni nagayaan oolee bulu, akka uummanni waan yaade san godhatu, hojii fi hojjete san mataa isaatiif akka itti fayyadamuu danda'u, abbaa qabeenyummaa isaa akka mirkaneessuu danda'u, ammaas qaamni keenya kan dur daran caalaa cimnee humna qabnu hunda uummata kanaa uummataaf dhaabbanne waan ta'eef humna qabnu hunda uummataaf cimsinee nageenya isaanii kabachiisuudhaaf hojjechuun gaariidha. Inni kun ammoo qaamni nageenyaa yookiin poolisiin amma gammachuun keenya namni ayyaanatti gammadaa, namni waan adda addaatti gammadaa. Gammachuun poolisii immoo gammachuun qaama nageenyaa uummanni nagayaan oolee buluu gammadaa. Nagayaan qabeenya isaa yoo fayyadamee gammadaa. Gara birootiin daldala seeraa alaatii hojii ol qabatee diinagdeen biyya teenya kufaa jirti. Diinagdee biyya teenya kufaatii irraa hambisuudhaaf daldalli seeraa alaa immoo karaa seeraan alaan hatanii namoonni muraasni bichaan itti sooramu waan ta'eef xiyyeeffannaa addaa itti kenninee akka inni kun hin raawwanne godina keenya godina baharra jiru. Godinni baharra jiru kun wanti hundinuu asiin seenuu dandeessi. Akkasumas xarafarraas jirra. Kanaaf ollaa keenya hojii walitti qindoofnee isa kanaas hambifnee uummanni namni daldala seeraa alaatiin soorame kufaatiin isaas laafaadha. Nuti akka godina keenyaatitti balaa kana hambisuudhaaf hojii baay'ee hojjennee keessumattuu immoo gargaartota tiraafikii toora nama 260 leenjifnee mallattoo tiraafikiidhaa toora mallattoo 200 wayii hin daleeyne akkasumas bakka balaan itti gahaa jennu addaan baafne
nama dhaabbataadhaan jechuudha. Dhaabbataadhaan nama chitti ramannee biilboordii gurguddoo balaa agarsiiftu kan nama yaachistu kan bakka fuula dura adagaa jirettee agarsiiftu biilboordii gurguddoo hin dhaabne milikeetota gurguddaa adagaa jira jiru bakka sanitti bakka balaan itti ga'u balaan bootaa addaan baafannee beena keessumattuu gooroo guutuutii fi meettaa irratti bootaa isaanii addaan baafnee beenu waan ta'eef bal'inaan irratti dalagaa. Amma gaa'eluu kun quubsaadha jettee olaaltu quubsaa miti. Tokkoffaa uummanni hubannoo gahaa argatee hin xumurre. Lammaffaa barattoonni qixa sirriitti akkaataa barbaachisaa ta'een karaa qabatee hin finne. Sadaffaa uummata shofeeronni hubannoo isaanii hin jabaanne. Namni immoo hanga waattiimtu jijjiirama. Namni hanga waattiimtu jijjiirama. Nama kana immoo waan barbaachisaa ta'e itti himnee sirriitti akka uummanni jijjiiramuuf qophii guddaa gooneeti hojii jabaa hojjechaa jirra waan ta'eef isa kanaas cimsinee kan itti fufnuu fi balaan diinagdee biyya irratti miidhaa fiddu kun akka xiqqaachuu danda'u irratti hojjechuu qabna waan jedhan karoorfannee itti hojjechaa jirra. Daawwattoota keenya qophiin keessummaa keenya Komishinar Gargaaraa Naasir Mahammadii wajjin taasisne akkuma itti fufetti jira. Amma immoo mee Komishinar Naasir bu'aa bahii qabsoo isaanii keessatti hiriyoota isaanii waliin akkamiin hojjechaa akka turanii fi itti gaafatamummaa fi imaanaa qaban akkamiin bahachaa akka turan hiriyootuma isaaniitirraa kan dhageeffannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaa ammas nu daawwachaa nu faana tura. Komishinar Naasir jechuun egaa toora qabsoo irratti egaa wal agarre waggaa 27 kana keessatti miseensummaa irra jalqabee irra calmatti ajaja aanaa baay'ee keessatti socho'aa turani. Achis darbee bulchiinsa humna namaa ta'anii godinicha irratti hojjechaa turani. Irra calmatti garuu aanaa irratti hoggaa hojjetan jaalalaa nama qabu hojiidhaaf dursa kennu bakka rakkoon jiru bakka hojjechuun irra jiraataa jiru ajaju qofa osoo hin ta'in qaamaadhaan bootaa san deemanii hawaasa mari'achiisuudhaan maanguddoo mari'achiisuudhaan kun xiqqaadhaa kun guddaadhaa osoo hin jiin araddaa keessatti gabbuudhaan hojjechaa turani. Nama aantummaa fi quuqama ummata isaa saba isaa biyya isaatiif qabudha. Komishinar dhugaa yoon kan dubbadhu ta'e inni lammaffaa nama naamusa duudhaa hawaasaa eegee socho'udha. Komishinar Naasir jechuun bakka aanaa inni hin hojjetin godina Harargee Bahaa keessatti ni takkata. Bakka deemu hunda irratti duudhaa naamusa waanummaa isaa kan eeggatee fi duudhaa oromummaa isaa kan eeggate waan ta'eef jecha hawaasa keessatti jaalala gadi fageenyaati kan qabu. Komishinar Naasir jechuun jaallee qabsoo yeroo dheeraati. Amala hojii isaatiin amala hojii addaa qabanne yeroo hunda yeroo taa'us yeroo bakka boqonnaatti illee waa'ee hojiiti kan haasa'u. Nama amalaanis nama taphataadha. Keessaafuu hojii isaa irratti inni baay'ee siiriyeesiidha. Odeeffannoo kana yeroo hedduu odeeffannoo iddoo hundaa jechuun nu caalaa argata. Baay'ee koomitimantiidha. Sadarkaa aanaalee hundarratti yeroo aanaarra jirurraa eegalee jechuudha. Yeroo aanaarra jiru odeeffannoo aanaa nuti jirru hunda isarraa arganna. Nama ajaa'ibaati jechuudha. Odeeffannoo aanaa keenyaa fakkeenyaaf dawwalee nutti hima. Iddoo kanaa waan akkanaa jira jedha. Hawaasa wajjis yoo ta'e manguddoo wajjin manguddoo keessaa hoo abbootii amantaa manguddoowwan bebbeekamoo wajjin hariiroo gaarii qaba jechuudha. Komishinar jechuun namni tokko dhuunfatti waa takka hin fidu ilaalcha jedhu isaa keessa jiru. Yoo waloon ta'an immoo gamtoomni immoo hiyyummaa biyya kanaatti seenaa godhuu dandeenya. Diina biyya tanaattis dadhabsiisuu dandeenya.
nageenya amansiisaa ta'ee itti fufsiisuu dandeenya nama jedhee itti amanu. Kanarraa kan ka'e hooggansa siyaasaatii wajjinis haa ta'u hooggansa nageenyaatii wajjinis sadarkaan jiru wajjinis haa ta'u sadaffaa maanajimentii isaa sadarkaan jiru wajjin nama wal dubbisee qindoominaan hojjetudha. Namoota hariiroo obbolummaa oolaa keessatti shoora olaanaa qabudha dhugaa kan dubbannu yoo ta'e. Kanaaf jaalaltii uummanni oolaatis godina keenyaatis qabuufis gadi fageenyaan gaariidha. Kana hunda kan godhe naamusuma isaatii fi naamusa poolisii keessatti argate hojiitti jijjiiranii. Kanaaf joojeen isa jalatti baatu joojee ciccimtuu if jalatti oomishaa kan deemaa jirudha. Nuti poolisiin hawaasarra uumamne hawaasarra baanee hawaasaaf hojjenna uummata keenya kanaaf hojjenna. Tokko tajaajila yeroo kenninutti uummata deddeebisuu nurra hin jiraatu. Isaanirra naasirra waan fudhan. Kun xiqqaadha kun guddaadha hin jiru kun maanguddoodha hin jiru akkuma dhufanitti waan itti dhufan san argatanii dheebuu isaanii bahanii akka deebi'an muuxannoo guddaa isaanirraa fudhan. Uummata kanaaf tajaajila guddaa kennuun nurra jiraata. Biyya keenya eeguun nurra jiraata. Hojii poolisii sirriitti lafa qabsiisuun nurra jiraata. Uummataadhaaf tajaajila kennuun nurra jiraata jedhee waan inni amanuuf isarra muuxannoo kana hundinuu keenya fudhanne deemuun nurra jiraata kan jiru dhaamuu barbaada. Keessaafu Komishinar Naasirraa wanni inni amala gaarii jedhee fudhadhu hojii isaa baay'ee jaalata. Hojii isaa baay'ee ganama sa'a 12 inni lafaa ha'a. Sa'a 12 dursee lafaa ha'ee odeeffannoo jiru jechuudha. Even odeeffannoo godina Harargee Bahaa jiru caalee bakka biraallee argatuudhaaf yaaliidha. የይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓት መጠናቀቅን ተከትሎ በመድረኩ ላይ